Irreecha guyyaa har'aa gaggeeffame irratti reebicha hamaa dargaggoota Oromoo irra ga'eetiin namoonni hedduun isaanii kan miidhaman yoo ta'u kan lubbuutiin hanga ammaatti darban garuu namoota lamadha. Innis shamarree tokkoo fi dargaggeessa tokko yoo ta'u dargaggeessi kun godina Horroo Guduruu aanaa Guduruu ganda Shaaqeetti dhalatee magaalaa Kombolshaa keessa nama jiraatudha. Egaa akkuma nama kamiittuu ayyaana irreechaatiif manaa ba'ee amma garuu reeffisaa gara maatiitti fe'amaa jira. Ganama harmeessaa gaggeessee itti dubbatee nagaatti jedhee galgala garuu afaansa cufatee reeffisaa gara maatiitti fe'amaa jiru. Egaa shamarreen kunis reebichi hamaan irra kan ga'eetiin kan lubbuun ishee darbe yoo ta'u ijoollee hedduu garuu mana hidhaatti guuraa kan jiranii fi akkasumallee reebicha hamaa irratti gaggeessaa jiru. Egaa isaan keessaa namni hanga ammaatti barame nama meeqatu du'ee fi nama meeqatu lubbuun darbe kanneen jedhamanii fi Yooyaa shamaara kafuuni hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif baay'atu jecha oduu guyyaa har'aatti isiniif dabarra. Egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa guyyaa irreechaati. Irreecha jechuun waggaadhaa gara waggaatti kan dhufuu fi Oromoon kutaa 11 yookiis immoo golee 11 irra jiru hundumtuu wal ga'ee abbootiin gadaas ta'e harmootiinis ta'e abbootiin hundumtuu gosoota amantaa kam keessaayyuu ba'anii achitti Oromoon uumasaa kan galateeffatu yoo ta'u waggaattis al takka kan gaggeeffamu yookiis waggaatti guyyoota walitti aananii horaa Finfinnee fi akkasumas horaa Arsadee Bishooftuutti kan gaggeeffamu ayyaanni irreechaa namoonni kamiyyuu keessattuu ayyaana Oromoo guddaa fi kabajamaa iddoo guddaas kan qabu yoo ta'e Oromoon durii kaases kan ayyaaneffatu yoo ta'e egaa guyyaa kaleessaa akkuma dargaggoonni hedduun dhufanii gara magaalaa Finfinnee keessa buufatan guyyaa har'aa hora Finfinneetti akkuma gaggeeffameen reebichi gurguddaan ijoollee hedduurra ga'uudhaan keessaa garuu namoonni lama amma lubbuudhaan darbanii jiru. Egaa akkuma isin suuraa irratti argitan jabaan yookiis dargaggeessi kun ilma dhalataa Horroo Guduruu yoo ta'u aanaa Guduruu ganda Shoqqeetti dhalatee magaalaa Kombolshaa keessa nama jiraatudha. Jabaan kun egaa guyyaa har'aa reebicha hamaa irra ga'ee fi Finfinnee keessatti dhaloota hedduurraa rukuttaa ga'ee lubbuu dhabe yoo ta'u akkasumas shamarree gameettii kunis guyyaa har'aa Finfinnee deemtee yookiis immoo irreecha deemtee lubbuu ishee dhabdee jirti. Egaa waggaadhaa gara waggaatti dhimma irreechaatti wal qabatu dhiigni ilmaan Oromoo gabbara waan taatee namatti fakkaatti. Egaa Oromoo wajjin wal ga'ee akkasumas ayyaaneffadhee gala jedhee manaa ba'ee garuu lubbuusaa aarsaa yookiis immoo wareega kaffaleeti jira. Egaa barootaa gara bayrootaatti lolli guddaan kan ka'uu fi akkasumallee kaleessa yeroo ormi jirus ta'e har'a yeroo firri aangoorra jirus akka kanatti ilmaan Oromoo lubbuu isaanii dhiiga kaffalaa itti fufeetu jira. Egaa obbolaan kun yookiis immoo namoonni kun shamarreen kunii fi dargaggeessi kun lubbuutiin darbanii akkasumas dargaggeessi kun sa'aatii ammaa kana gara harmeessaa ganama gaggeessee biraa ba'eetti ganama nagaatti jedhee amma garuu afaansaa cufatee yookiis reeffisaa galaa jira. Egaa akkuma beekamu namoonni hedduun keessan kan beektan Aleessi yookiis immoo Alamaayyoo namni jedhamu egaa namoonni sooshaal miidiyaa kana keessattis ta'e namoonni hin beekne tokko keessan hin jirtu. Egaa Aleeksi Taayyee akkuma hundumti keessan beektan nama jaalalaa fi akkasumallee nama quuqama sabaa qabu akkasumas fakkeenya dargaggoota Oromooti yoo jedhame waan nama hin saalfachiifne akkasumas dafqee nama jiraatu eeda halkan keessaa sa'aatii 10 irratti kutaa ciisicha inni qabatee ciisuuf qorannoodhaaf barbaadamte jechuun hirribarraa isa dammaqsanii to'annoo seeraa jala oolchanii jiru. Naannoo Meeksikootti qorannoof si barbaanne jedhanii fuudhanii akka deemanis odeeffannoon tokko ni jira. Hanga ammaattis bilbillisaa hin hojjetu. Akkuma beekamu egaa Aleeksi
dafqaan bulaa yookiis immoo nama olii gadi deemee dafqee buluu irraa kan hafe nama siyaasa yookiis immoo siyaasa tokko ol kaasee tokko gadi buusu kan hin taane quuqama sabaa kan qabuu fi lammii kamis ta'e nama kamiinuu jaalalaa fi kolfaan nama simatuu fi nama jaalala abbaa firaa ilaalchi fi dubbiin isaa akkasumallee walqixxummaa inni nama kamiif inni qabu nama addaati. Egaa dargaggoonnis ta'e akkasumas manni Oromoo hundumti keessan mucaa kanaaf sagalee akka taatan eessa akka geeffamee fi eessa akka buufame hanga ammaatti wanti inni beekamu hin jiru. Akkuma beekamu gaa namoota hedduurra reebichi hamaan ga'aa akka jiruu fi akkasumallee rakkoolee gurguddaan uummatas ta'e akkasumas warroota irreecha hirmaachuu deeman irratti qaqqabsiifamaa jira. Egaa of eeggannoodhaan socho'aa jedhee Aleeksi dursee dhaamsa kan dabarsaa turee fi akkasumallee akka miidhaan isa irra hin geenye akkamitti akka magaalaa keessa deddeebi'anis ta'e irreecha kanarratti wantoota tokkoof tooftaawwan garaagaraa fayyadamaa jechuudhaan nama gorsaa turee fi akkasumas yeroodhaa gara yerootti sagalee uummatasaa ta'uu fi quuqama of keessaa qabuu fi namummaaf qabu nama dubbatuu fi nama jaalalaa nama kamiifuu qabudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa kan hora Finfinnee gaggeeffame raawwateetu galee jira. Sanuma keessatti namoonni hedduunis miidhaan irra ga'ee jira. Irreecha guyyaa har'aa gaggeeffame irratti reebicha hamaa dargaggoota Oromoo irra ga'eetiin namoonni hedduun isaanii kan miidhaman yoo ta'u kan lubbuutiin hanga ammaatti darban garuu namoota lamadha. Innis shamarree tokkoo fi dargaggeessa tokko yoo ta'u dargaggeessi kun godina Horroo Guduruu aanaa Guduruu ganda Shaaqeetti dhalatee magaalaa Kombolshaa keessa nama jiraatudha. Egaa akkuma nama kamiittuu ayyaana irreechaatiif manaa ba'ee amma garuu reeffisaa gara maatiitti fe'amaa jira. Ganama harmeessaa gaggeessee itti dubbatee nagaatti jedhee galgala garuu afaansa cufatee reeffisaa gara maatiitti fe'amaa jiru. Egaa shamarreen kunis reebichi hamaan irra kan ga'eetiin kan lubbuun ishee darbe yoo ta'u ijoollee hedduu garuu mana hidhaatti guuraa kan jiranii fi akkasumallee reebicha hamaa irratti gaggeessaa jiru. Egaa isaan keessaa namni hanga ammaatti barame nama meeqatu du'ee fi nama meeqatu lubbuun darbe kanneen jedhamanii fi dargaggeessa Oromoo akkasumallee dargaggeettii Oromoo kanadha. Waggaadhaa gara waggaatti dhiigni ilmaan Oromoos gabbara waan taate namatti fakkaatti. Irreeffachuuf manaa ba'ee lubbuusaa aarsaa kaffalee reeffisaa gara maatiitti fe'amee jira.